Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtu ijoollee Oromoo jirra jirtu fayyaa keessanii nagaa kooti alhamdulillah. Nageenyi na bira jiru akkasiin bira jiru inshallah abdiin qaba. Warroonni dhuftan hundi keessanuu anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jira. Akka carraa viidiyoo kana yoo na hayyame chaanaalii kiyya guddicha irratti na maxxanse isa irratti gadhiisa yommuu kan na dhiidu taate akkaawuntii haaraa irratti gadhiisa. Kanaaf warroonni dhuftan warroonni haaraa taatan subscribe na gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa isiniin jira. Har'a maal qabattee dhufte yoo naan jettanii dhaamsan isinii qabadhee dhufe akkasuma haala baduu kiyyaa wal qabatee maaliif akka hin badee mudannoo na mudate kun immoo akka isin hin mudanne akka irraa fayyadaniif hin dhufe jechuudha. Waan isin dhibu yeroo namni waa nutti himu salphisnee ilaalla gatii ittiin goonu hiika ittiin kenninu akkanumaan ennee waa tuffannee bira tarra bira tarre eega mudatamne eega rakkoo nurra ga'ee booda of agarra waan ta'eef anis dursa yeroo ijoolleen dubbataa turanii waa itti qabee laallee tuffadheetuma akka salphaatti bira kute. Garuu har'a gaafa narra ga'uunis dirqamee namoota biraatiif akka carraan dhaqqabe kun isaan hin dhaqqabne himu waan hin barbaade hin dhufeen of kolchaasanii jecha. Gabaabumatti viidiyoo namaa hin maxxansina jechuun barbaada. Keessattuu ijoolleen moonii taatanii viidiyoo namaa hin maxxansina. Viidiyoo namaa keessattuu warra beekamtii qaban miidiyaa kanarratti nama sirriitti beekamaa nama chaanaalii qabu hin maxxansina jechuun barbaada. Ani viidiyoo namaatiin maxxansee viidiyoo namaa maxxanseetiin viidiyoon suni narratti gubani viidiyoo sana bichuma narratti gube qalamiistikarii narratti ergee achi booda narraa deemuu didee anumarra taa'aa dheefirraa eegana viidiyoo illee maxxansuu na dhorkee beeksisa illee narraa kaase. Kanaaf walumaa galatti sababa saniin chaanaalii biraa banee jechuudha shakkee jechuudha wajjin fedhee naan sirroine waan ta'eef. Walumaa galatti kan isin hin jedhu obboleen haga dandeettanitti itti dadhabaa ofii keessanii viidiyoo ofii keessanii waraabdan. Keessattuu feesbuukii irraa kan fiddan jechuudha. Warra yuutuubii hin qabne yoo ta'u illee taate viidiyoo san diyuutii godha hanga dandeettanii diyuutii godha waa wayii itti dabalaa waa wayii irraa hir'isa akka achirraa fuutanii hin maxxisinaaf hin jechuun barbaada. Mudannoo nama mudate kun wanti nani ta'e kun akka isin bira hin geenye akka isin hin dhaqqabneen barbaade waan ta'eef isin himaa jira. Kanaaf viidiyoo namaa hin maxxansina. Namni amma viidiyoo kana narratti gube kuni tasa aanaa miti ilma namaa kamirrattu ana jechuun dhiigan tokkoo miti. Ana Oromoo afaan Oromoo dubbattu kanaa miti. Diina irratti waan akkas raawwata jedhee tasuma yaadeen beeku nama isaanii maqaa isaaniillee kaasuun barbaadu. Kanaaf hunda caala irraa of eeggadhaa isin jechuu barbaada. Namni keenya yeroo har'aa wal guddisuu osoo hin taane wal kuffisuu irratti xiyyeeffata. Wal jajjabeessee wal tarkaanfachiisuu osoo hin taane wal sagaalee wal kuffisuu irratti xiyyeeffata. Kanaaf isin haa baraaru isin jedha waan hin mudatame waan hin ta'e kan akka isin hin taane abdiin qaba inshaAllah. Irraa of eegaa waan namni nu dhaamu gorsa namni nu gorsu hojiirratti haa oolchinu narraa baradhaa isin jedha. Yeroo baay'ee irra deddeebi'anii Abdullaabtiin illee akkasuma Makoodiin ijoolleen hedduun viidiyoo namaa maxxansinaa viidiyoo keessattuu nama beekamtii qabu jedhanii yeroo isaan nutti himan hin dhageenya sirriitti viidiyoo isaaniillee yeroo isaan hojjetanii gadi dhiisanillee laayivii irratti illee yeroo dhufanii dubbatan hin dhageenya garuu hojiitti hiinu hojiitti godhamuu kiyyatu kanaan dhagahe waan ta'eef irraa of eeggadhaa isin jedha Oromoo kiyya warroonni immoo haarawaa taatanii dhuftanii gara maatii kiyyaatti dabalamaa koomentii na barreessan isin jedha. Isinitti hin dheeressu haasaa biraa isinitti hin dheeressu akkasuma uummata keenya biyya keessatti dhumaa jiran cinaa haa dhaabbannu yaada jedhuun qaba. Warroonni bira dhaabbachaa jirtan galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u ni darba hundinuu akka dukkanaa'etti nafu ni bari'a. Inshaallah keessa dabarra waan hundumaa yoo kanatti nafnu kanaaf abdiin muratina rakkoon abdii muratee uummata keenya dhiisaa hin jiru dararaan abdii muratee uummata keenya dhiisaa hin jiru waan ta'eef nutis uummata keenya cinaa dhaabachuu uummata keenya gargaaruu irraa abdii wanti nu murachiisu hin jiru hanga dandeenya hanga rabbi nu laaffiseen xiqqaatee guddate osoo hin jenne uummata keenya cinaa dhaabbannu isiniin jira akka nama tokkootitti anis waan hin danda'u kamiin uummata keenya cinaa dhaabbachaa hin jira hundi keenya uummata keenya cinaa dhaabbannu baddaa laga osoo hin jenne baadiyyaa magaalaa osoo hin jenne dhiira dhalaa osoo hin jenne keessa alaa osoo hin jenne amantiidha osoo hin jenne hundi keenya uummata keenya bira dhaabachuuf ofaa qopheessinu bira dhaabbachuu qabna yeroon amma uummanni keenyas nu malee homaa hin qabu bara baraan gadda simannusi gadda keenya keessummeessatuma ummata keenya gaddaan miidhame ummata keenya mileen cabe milee turuu qabna cinaa dhaabbachuu qabna kan beela ebeela baafachuu qabna kan dheebote dheebuu baasuu qabna kan daare daara baafachuu qabna waan rabbiin nu laaffise ummata keenya cinaa dhaabachuun dirqama lammummaa dirqama namummaa dirqama sabummaa dirqama oromummaa habaanni isiniin jira hunda caala rabbiin biyya keenya nagaa godhee ummata keenyaaf nagaa waaraa nuuf haa fidu jireenya biyya keenyatti qaala'ee akka malee ummata keenya duuda itti gale kanallee rabbiin bakkatti deebisee jireenya akka barbaadetti abbaan jiraatu kan diimokiraasiidhaan guutame rabbiin nuuf haa godhu inshaallah du'aayii kadhadha akka amantii keessanitti du'aayii kadhachuu hin dagatina isiniin jaalatanitti hin dheeressu
asumaaniin nagaan naa tura isiniin jedha. Warroonni haarawaa taatan immoo subscribe gochuun dagatina. Komentiin barreessaa maatii keessan isiniif hin taanillee isiniif hin deebisan isiniin jedha. Isuma kanaan qabadde garuu waan isin hunda caalaa irratti xiyyeeffachuu qabdan ifaajjanii akkan kasaarree. Itti dadhabdanii irriibatti dhabdanii mobaayila keessan itti gubdanii sa'aatii keessan itti balleessitanii itti ifaajjanii akka bilaasha hin taane akka dhumarratti kisaaraan keessa hin galle viidiyoo nama maxxansinaatiin jechuun barbaada. Koopiraayitii wantoota garaagaraa qalama istiikarii waan akkas akkasii kana namarratti ergama waan ta'eef kanaaf of eeggadhaa isiniin jala kaafee rabbi sinaa eegu warroota ganaa guddataa jirtan anaa dabalatee yookuun achiin hafee tabiraa bandheensa waan ta'eef rabbiin warra irratti hojjetee milkaa'u rabbiin haa godhuun isin jala nagaan naa tura baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja Oromootiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi rabbi isin wajjin haa jiraatu nagaan naa tura.